Tole kabajamoo maatiiwwan chaanalii kan kochaa har'ammoo maaster kaardii tolaan akka argannu isinitti hima. Maaster kaardiin garaagaraa kun onlaayinii irra ni jiraata. Maaster kaardii kana argachuu fi wantoota garaagaraa nu gaafata. Lammataaf gaaffii kun kutaa doolaara keenya yeroo achirra gashinuun kutaa. Kun maaster kaardii har'a isiniif qabadee dhiyaadde kuni galii xiqqaadhaan utuu ofirraa isinirraa hin citini kan kaffaltii onlaayinii garaagaraa ittiin kaffaltanii kan moobaayilii keessan irratti argamu jechuudha. Lammata kaampaanii yeroo dhiyoo fideedha. Kana gochuu fi appilikeeshinii tokko isin barbaada. Appilikeeshinichi Bybit kan jedhudha kanaadha. Bybit akkaawuntiin kun dirqama verifaayi ta'uu qaba. Kaampaanii yeroo dhiyoo fidee kanaadha. Kana argachuu fi virchuwal kaardii kana argachuuf isteeppiin tokkoffaa gara seerchi jedhu kanaatti maal jenna kaardii jennee barreessina. Kun akkuma agartanii isa fideeru kanaadha. Kanatti buutu xiqqoo ishee loodiin ni godhata. Baay'ee bareedaadha. Appilikeeshinii kana irratti doolaara garmalee nama jalaa kutaa. Tokkoffaa kaardii kana argachuuf jalqaba dippoozitii gochuu barbaada appilikeeshinii biraa irratti. Kun immoo tolaan kan kennudha. Al tokko kaarensii fakkeenya kaarensii itti galchinee baasnu filanna. Kana irratti jechuudha. Itti aansuudhaan what will you use Bybit for dha. Kanatti bu'uudha. Isa kanaadha jechuudha. Kana yoo argarte ta'e isa kana jechuudha. Akkasiin maal filachuu qabdu? Kana keessa fiat get away and Bybit card. Lammataa immoo student employment dha. Self employment dhaan filadha. Self employment jedhu kana. What your source income dha. My source income is self employed income isa jedhu kanatti bu'a. Yoo argarte ta'e kun akkuma gubbaa kana irratti agartanii isa kanatti hin bu'a jechuudha. Egaa asitti hin bu'a. Itti aansee your annual income dha. Annual income kanan filadhu immoo kanan filadha isa gidduu kana next godha. Kanaan booda mallattoolee ishee gajjallaa kana jiran irratti guutuu qaba dirqama. Kana tiktikii kana godhachuu qabdu. Kanaan booda akka ittiin guutaa. Foon nambarii dirqama verifaayi godhachaara. Foon nambarii kana immoo dirqaman itti godhaa jechuudha. Yoo argaartu ta'e addi foon nambariin godhaa. Lakkoofsa bilbilaa wajjin wal qabsiisuu qabdu jechuudha. Akka verification koodiin eeggadhaa jechuudha manni dhufee galutti. Email addressii koo jalaa naqee fudhadhee dhufa. Copy godhadhee copy gochuun gara Bybit kootiitti deebi'a jechuudha. Argam gara Bybit kootiitti deebi'ee verification koodii kana itti galchaa jechuudha. Email addressii keessanii jalqaba verifaayi gochuu qabdu. Lakkoofsa bilbilaa wajjin verifaayi gochuu fi asirratti ET'n jira. Itoophiyaa naa fida. Asitti lakkoofsa bilbilaa koo galcha. Verification koodii kana duwwittiin eeggadhaa jechuudha. Gara isteeppii dhumaarra deemaarra. Naa dhufeera jechuudha. Koppii koodii godhachuun amma sittiin galchaa jechuudha verification koodii kana.
akka verify ta'eera. Kanaan booda waan wanni ta'u hin jiru submitiin godha. Kanaga your virtual card application is under review jechaadha. Email koon isin arguu danda'u under review jedhara. Explorer card benefit dha. Deebisan hin eegaa jechuudha. Email koon maalis akka isaan deebisan eege viidiyoo kana jechuudha. Kunoo daqiiqaa muraasa booda congratulations your card is approved naan jedheera. Amma immoo gara BIBT gootii deemuudhaan hin hojjeta kaardichi inni isa ilaalla. Ishee gara kaardichaa mee adeemnu hin hojjeta jedhu akkas imeeliidhaan na erganiiru jechuudha. Okay. Kunoo top up godhadhee top up jedhu kanatti bu'ee jechuudha. Kunoo bakka inni itti bu'u natti agarsiisaara. Next jedha akkaataa itti godhu. Fakkeenya top up godheeni teelee birrii Abisiiniyaa minaamin jedhu kanaanis dippoozitii godhadhee onlaayinii irraa waan garaa garaa ittiin bitachuu hin danda'a jechuudha. Akkuma agartanii teelee birrii faadhaanii Abisiiniyaa CB irraanii maallaqa kanatti galchee doolaaratti qayyaradhee ittiin onlaayinii irraa waa bituu hin danda'a jechuudha. Akkuma kana immoo kiriiptoo kaarensi warra kanatti kiriiptoo kaarensiidhaan dippoozitii godhadhee fakkeenya akka biitkoinii fa'aa USDT fa'aa isaan hojjechuu hin danda'a jechuudha. Kun akkuma agartan asitti gajjallaa kanatti jechuudha. Kanaan booda wanta narraa eegamu fakkeenya hojii onlaayinii wanti godhee kanatti bu'ee fiyaatii baay'ee fiyaatedha. Ishee kanatti gadi bu'een agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Gaaddisaa waqtii laallanaadha. Baalaansiin koo 0 fi fiyaatiin koo akkuma kana descriptionii isa jalan sinii firaala koo amma immoo viidiyoo biraatiin immoo kanuma fayyadamee onlaayinii irraa AliExpress irraa waan biyya fakkeenyaaf biyya keenyatti gatii mi'aafaa ta'e ittiin biteen isinitti agarsiisaa jechuudha. Odeeffannoo dabalataa yookaan immoo isiniin galle ta'e na gaafachuu dandeessu jechuudha. Kanarratti na gaafachuu dandeessu. Kanaafi isinis itti fayyadamaan jedha. Copy. Kanaafi viidiyoo biraa kan isin barbaaddan waan isin hojjedhu akkana ni taatan isin barbaada maaliin akka isin hojjedhu